2 dargaggummaa. Dargaggummaan yeroo ijoollummaa fi ga'eessummaa gidduutti. Dargaggummaan wayitii dagaagina saalfattoo irraa eegalee hamma jalqabbii ga'eessummaatti kan itti fufadha. Dargaggummaa kan jennu yeroo kamiif kam gidduutti argama? Yeroo ijoollummaa fi ga'eessummaadha. Yeroo ijoollummaarraa gara dargaggeessummaatti dabarra, dargaggeessummaarraa gara ga'eessummaatti jechuudha. Kana gidduutti argama. Dargaggummaan wayitii dagaagina saalfattoo irraa eegalee hamma jalqabbii ga'eessummaatti kan jedhu immoo yeroo wayitii saalfattoo arguu jalqabee hanga ga'eessummaatti dargaggummaa jedhama jechuudha. Saalfattoon yeroo ce'umsa daa'imummaa gara dargaggummaati. Daa'ima wayitii saalfattoo kan jedhamu maalidha? Yeroo daa'ima turrerraa gara dargaggummaatti yeroo darbinu wanta arginudha jechuudha saalfattoon. Wayitiin saalfattoo yeroo guddinni gaggeeffamu amaloonni saallammeessoo mul'achuu eegalanii fi jijjiiramoonni bu'uuraa raawwatudha. Wayitii saalfattoon itti eegalu olaantummaan dhaala sanyiin kan murtaa'u ta'ee nyaannii fi sochiin qaamaa namni gaggeessus gahee qabaachuu danda'a. Amaloonni saallammeessoo jedhaman kun yeroo olaantummaan dhaala sanyiin kan ta'u ta'e yookiin garaagarummaan namootatti adda addadha. Dhiiraaf dubara irrattis gargaridha. Garuu yeroo baay'ee nyaataanis ta'e sochii qaamaan garaagarummaa namarratti qabaachuu danda'a jechuudha. Yeroo dargaggummaa qaama irratti jijjiirama saffisaa ta'etu gaggeeffama. Wayitii kana irratti dheerinnii fi ulfaatinni ni dabala. Wayitii dargaggummaa kana keessa geenyutti maaltu uumama? Dheerinni keenya ni dabala, ulfaatinni qaama keenyaas ni dabala. Dabalataan dagaaginni qaamolee wal hormaataa ni raawwata. Wayitii kana irratti dargaggoonni waa'ee qaama qunnamtii saalaa fi hariiroo uumachuu irratti fedhii guddaa qabaatu jechuudha. Isa yeroo daa'ima turaniin alatti yeroo dargaggummaa jedhamu kanatti waa'ee qaama qunnamtii saalaa fi hariiroo uumachuu irratti fedhii guddaa qabaatu jechuudha. 2 jijjiiramoota dhiirri yeroo saalfattoo mul'isu. Yeroo saalfattoo mul'isu yeroo gara dargagummaatti daa'imummaarraa gara dargaggummaatti wayitii darbu saalfattoo inni wantoota inni mul'isu jechuudha. Dhiirri yeroo dhalatu qaamota wal hormaata saalaa akka tuffee, cidhaanii fi qola cidhaanii qabatee dhalata. Warri kun warra kamidha? Yeroo dhalannu warra qabnudha jechuudha. Kun yeroo dhalataa wajjumaan kan dhalatudha. Kun amala saala duraa dhiiraa kan agarsiisudha. Amala saalaa duraa dhiiraa kan agarsiisudha jechuudha wayitiin kun. Wayitiin saalfattoo dhiiraa irratti umurii waggaa 11-12tti eegala. 11 hanga 12 gidduutti eegala jechuudha. Wayitii saalfattoo kan jennu kun 11 hanga 12 gidduutti eegala. Yeroo saalfattoo jijjiiramoonni dhiira irratti mul'atan kanneen armaan gadiiti. Isaanis qaamoleen wal hormaataa guddachuu, sagaleen furdachuu, gateettiin bal'achuu, rifeensi fuula irratti biqiluu. Rifeensa fuula irratti biqiluu jechuun maal jechuudha? Areeda jechuudha. Areeda biqilchuudha fuula irratti. Kan biraan rifeensi naannawaa qaama saalaa fi bobaa jalatti biqiluu, sanyii dhiiraa yookiin ispermii oomishuu eegaluudha. Warreen kun yeroo saallammeessoo dhiirota irratti kan mul'atanidha jechuudha. Kan biraa dhangala'oo mi'oo jedhamu immoo jalqaba waggaa 13 fi 14 gidduutti arguu danda'a jechuudha. Kan dhangala'oo mi'oo jedhamu kana waggaa 13 fi 14 gidduutti arguu danda'a. Amaloonni kun maal jedhamu walumaa galatti? Amaloota saal lammeessoo dhiiraa jedhama jechuudha. Amaloota saal lammeessoo dhiiraa. 2 jijjiiramoota dubarri yeroo saalfattoo mul'istu. Dubaroonni yeroo dargaggummaa isaaniitti yookiin yeroo daa'imummaa irra darbanitti maal mul'isu yookiin maaltu irratti argamaa jennee yoo ilaallu, dubarri yeroo dhalattu qaamolee wal hormaataa kan akka buqushaa, gadameessaa fi oovaarii waliin dhalatti. Kun kan yeroo dhalattu wajjin jirudha jechuudha. Jiraachuun qaamota wal hormaataa kanneenii amaloota saala dubaraa agarsiisa jechuudha kun. Saalfattoon dubara irratti naannoo waggaa 10 hanga 11tti eegaluu danda'a. Saalfattoon kan dubaraa
umurii waggaa 10 hanga 11tti mul'achuu danda'a. Kan dhiiraa meeqa hanga meeqaatti jenne 11 hanga 12tti jechuudha kan dhiiraa. Kan dubaraa immoo meeqadha? 10 hanga 11tti eegalaa jechuudha. Kan adda baastanii qabattu. Umurii kana irraa hanga waggaa 18tti jijjiiramoota baayoloojikaalaa fi fiizikaalaa hedduutu raawwata. Jijjiiramoota fiizikaalaa fi baayoloojikaalaa gaafa jennu fiizikaalaani kan jedhaman kan nun bakkeetti arguu dandeenyu ija keenyaan kan arguu dandeenyu jechuudha. Baayoloojikaalaa kan jennu immoo qaama isaanii keessatti jijjiiramoota mul'atan bakkeetti arguu baannuyyuu kan qaamaan keessatti mul'atanii jechuudha. Jijjiiramoota geggeeffaman keessaa muraasni maalidha? Jijjiiramoota geggeeffaman keessaa muraasni dheerinnii fi nafti waliigalaa dabaluu. Yeroo kanatti qaamni isaanii dheerinni isaanii ni dabalaa, harmi ni guddataa, luqqeettuun isaanii ni bal'ataa, rifeensi naannawaa qaama saalaa fi bobaa jalatti ni biqilaa, laguu arguu ni eegalu jechuudha. Warreen kun amaloota saallammeessoo dubaraa jechuudha warri kun. Dubarri laguu arguu kan eegalan umurii waggaa 12 hanga 13tti. Kan isaan saalfattoon dubaraa yoom jalqaba jenne umurii waggaa 10 hanga 11tti. Umurii isaan ittiin yeroo isaan ittiin laguu arguu jalqaban immoo yoomidha? Waggaa meeqa hanga meeqaattidha? 12 hanga 13tti laguu arguu eegalu jechuudha. Amaloonni kunniin amaloota saallammeessoo dhalaa jedhamu jechuudha. Amaloota saallammeessoo dhalaa jedhamu. Yookiin dubaraa jechuudha dhalaa jechuun. Laguu. Laguun taatee fiiziyooloojikaalaa dubartoota irratti mul'atudha. Laguu kan jennu fiiziyooloojikaalaa yookiin kan arguu dandeenyu jechuudha. Kan durboota irratti yookiin dubartoota irratti mul'atudha. Laguun umurii saalfattoo irraa eegalee hanga meenoopoosiitti kan itti fufudha. Meenoopoosiin maalidha asitti? Meenoopoosii jechuun yeroo itti dubarri tokko laguu arguu dhaabdu yookiin laguun ishee laguu arguu kan itti dhaabdudha yookiin laguun itti dhaabbatudha jechuudha. Meenoopoosii kan jennu yeroo kanatti laguu hin arganii yookiin laguun isaanii ni dhaabbataa jechuudha. Umurii saalfattoo irraa eegalee hanga meenoopoosiitti kan itti fufudha. Meenoopoosiin umurii laguun itti dhaabbatudha. Umuriin meenoopoosii garaagarummaa kan qabu ta'ee giddugaleessaan waggaa 45 hanga 50 gidduutti raawwachuu danda'a. Meenoopoosii kan jennu kun maalidha? Waggaa 45 namoota tokko tokko irratti waggaa 40 naannoo waggaa 45tti mul'achuu danda'a hanga 50tti mul'achuu danda'a. Namatti gargardha jechuudha. Qulqullina yeroo laguu taasifamuu qabu. Yeroo laguu dubartoonni wantoota adda addaa gargaaramuun qulqullina isaanii eeggachuu qabu. Wantoonni qulqullina eeggachuuf gargaaran kunniinis kanneen akka armaan gadii ta'uu danda'u. Isaanis maalidha? Wantoota laguu xuuxuu danda'an kan akka moodasii yookiin huccuu qulqulluu, bishaan, saamunaa fi kan kana fakkaatan qabaachuu qabu jechuudha. Qulqullina isaanii eeggachuudhaaf wantoonni kun wantoota laguu xuuxuu danda'an huccuu qulqulluu yookiin moodasii, bishaanii fi saamunaa of biraa qabaachuu qabu jechuudha. Marsaa laguu. Jijjiiramoonni oovuleeshiniin dura, yeroo oovuleeshinii fi oovuleeshiniin booda geggeeffaman marsaa laguu jedhamu. Marsaa laguun maal jechuudha yoo jedhamtan maal deebistu jechuudha? Jijjiiramoota yeroo oovuleeshiniin duraa, yeroo oovuleeshinii fi oovuleeshiniin boodaadha jechuudha. Marsaa laguu jechuun kanadha. Yeroo oovuleeshiniin duraa fi oovuleeshiniin booda jirudha jechuudha marsaan laguu. Marsaan laguu giddugaleessaan guyyoota 28 fudhata. Guyyaan jalqabaa marsaa laguu guyyaa jalqaba laguun gara alaatti bahuu eegaludha. Marsaan laguu jalqabeera jechuun yookiin marsaa jalqabaa yookiin guyyaa jalqabaa marsaa laguu kan jennu guyyaa jalqaba itti laguun gara alaatti bahudha jechuudha. Laguun gara alaatti bahu guyyoota 4 hanga 7 turuu danda'a. Hamma kanatti ba'aa turuu danda'a jechuudha. Guyyaa jalqabaa laguun gara alaatti bahuu eegalu irraa guyyaa 14ffaa irratti oovuleeshiniin ni geggeeffama.
Ovuleeshiniin yeroo kam geggeeffama? Guyyaa jalqaba laguu arganii kaasanii hanga guyyaa 14ffaatti ovuleeshiniitu geggeeffamaa jechuudha. Ovuleeshiniin maal yoo jenne immoo ovuleeshiniin adeemsa hanqaaquun oovaarii keessatti bilchaatte gara ujummoo oovaariitti seentudha jechuudha. Adeemsa yeroo hanqaaquun oovaarii keessatti bilchaatte ujummoo oovaariitti seentudha yeroon ovuleeshinii kan jedhamu jechuudha. Kanaafiyyuu ovuleeshiniin guyyoota hanga 14tti guyyaa jalqaba arganii kaasanii hanga guyyoota 14tti ni geggeeffamaa jechuudha. Gilgaala 2.2 gaaffiin tokkoffaan dargaggummaan maali jedha. Dargaggummaan maali jenne yeroo kamidha? Yeroo ga'eessummaa, yeroo ijoollummaa fi ga'eessummaa gidduu jirudha jechuudha. Yeroo ijoollummaa fi ga'eessummaa gidduu jiru ta'edha. Dargaggummaan yeroo kanadha jechuudha. Yeroo itti amaloota saalfattoo arganii yeroo itti daa'imummaa isaanii fixanii gara dargaggummaatti darbanii fi yeroo ijoollummaa hanga ga'eessummaa gidduutti argamudha jechuudha dargaggummaan. Gaaffii lammaffaa jijjiiramoonni yeroo saalfattoo dhiiraa irratti mul'atan maal fa'aa jedha. Jijjiiramoonni yeroo saalfattoo dhiiraa irratti mul'atan maal fa'aadha jenneerra sagaleen furdachuu, naannoo qaama saalaatti rifeensa biqilchuu, areeda baasuu yookiin fuula irratti rifeensa biqilchuu, kan biraan wantoota baay'eetu jiru jechuudha. Kitaaba keessan irratti barraa'anii jiru, isaaniin ilaaluu dandeessu. Gaaffiin sadaffaa jijjiiramoonni yeroo saalfattoo dhalaa irratti mul'atan maal fa'a? Jijjiiramoonni yeroo saalfattoo dhalaa irratti mul'atan maal fa'aadha jenneerra kan akka rifeensa naannoo qaama saalaa fi naannoo bobaa jalatti rifeensa baasuu, akkasuma luqqeettuun ballachuu jenneerra baay'eetu jira, barraa'anii jiru kitaaba keessan irratti ilaaluu dandeessu. Laguu arguus jechuu dandeessu, baay'eetu jiru, isaaniin ilaaltanii barreeffachuu dandeessu. Arfaffaa garaagarummaan laguu fi marsaa laguu maali? Laguun maalidha jenneerra asitti laguun asitti akkuma ilaalle laguun taatee fiiziyoolojikaalaa dubartoota irratti mul'atudha. Laguun umurii saalfattoo irraa eegalee hanga menoopoozitti kan itti fufudha jedha. Marsaa laguu jechuun immoo maal jechuudha jennee asitti jijjiiramoonni ovuleeshiniin duraa, yeroo ovuleeshinii fi ovuleeshiniin booda geggeeffamanidha jechuudha. Marsaa laguu jechuun ovuleeshiniin dura, yeroo ovuleeshinii fi ovuleeshiniin booda geggeeffaman marsaa laguu jedhamu. Laguun immoo taatee fiiziyoolojikaalaadha jechuudha. Taatee fiiziyoolojikaalaa dubartoota irratti mul'atudha.